Warri sun amma afaan jaraa barsiifatti warra bashaa sun amma afaan Amaariffaa barsiifatti. Keenya immoo afaan Oromoo illee ittiin barsiisu. Akkam jirta nagaa jirtaa kanan barsiisu ijoolleen keenya. Kan jarri baratanu bareedduu isii ofii barbaadan qofa jechuudha sii galee isii qofa baratu malee dubbii isaa haasawa kallattii sana hin jiru akkasii. Ma Oromoon Bangaalitti ni heerumtu kanaaf qaba. Nasofi miyaa jamaa nasofi dhugaa miti. Afaan Amaariffaa barsiisu Amaaraadha kan jalaa jiru jechuudha. Oromoon jara keenya jara Kenna. Oye. Oh. Ati waa'ee Dubaayii keessan gadi na biifti. Bakki jirtu achumatti sitti taa'u waa'ee Dubaayii keessaa dhiisi. Sumayyaatu keessa jirti hin beekti waan ta'eef isiin dubbattu. Rakkoo guddaa qabu warri Dubaayii rakkoo guddaa qabu jechaa jirra. Hafalmatan waan kana. Of course. Wama jirudha. Ijoolleen Dubaayii hunda hin jenne wallaahi takka hin jirti. Kan mana madaamiitti jechuudha. Qaqaleewwan babbareeddoowwan maashaalladha. Takka illee dalagaa dhuunfaa ofii hojjetattee hayyootti qabeessu jira. Takkas immoo siyaasa Bangaalii Paakistaan wajjin kan qabattee jira. Yaani hunduma keenya rabbaa gadi. Dhugaa dubbachuuf ilaasume ijoollee keenya Oromoo miti kan Bangaalii wajjin jechuun kan isaa waliin yeroo baay'ee hariiroo qabaatu kan afaanis immoo barsiisan maal ta'u. Ati maaltu fayyadu harkaan darbadhu qaba. Wanni ani koo shiroo giddachaadha. Dingilfamin jennu maa gurrinu hollatee bara kennatin dubbattu ati koo jallisee dhaggeeffattaa? Min ayinat nagar nu. Dhaga'iika ijoolleen keenya amma fakkeenyaaf ijoolleen Oromoo hangas mara jara wajjin hariiroon qabu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe jechuudha. Warra sanan baay'inaan arga yeroo baay'ee sii galee afaanis kan jara barsiisu kan maalis ta'u hariiroo qabu waliin qaban warra sana wajjin isinii galee baqaan dhabu. Ijoollee keenya wajjin hangas hariiroo qaban dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe jechuudha. Dhugaadha tokko waan ta'uu danda'a garuu irra guddeessa jechuudha caalmaya kan baasuu dandeessu ammoo waanuma baay'inaan mul'atudha. Sanarratti jara wajjin hariiroon qaban. Amma bakka siin amma itti roolaa jettu kanatti bakka gabayaa guddaadha naannoo Sharjaa sanatti jechuudha. Bakki isaa hundi afaan Amaariffaa kanaan jechuudha. Nayi mindinoo mitfalligi mindinoo akkas jedhu jechuudha sii galee ijoollee keenyaadha. Akkuma beektee markaatoo Chichiniyaa kana garuma beektee Sabaatanyaa kana waan dheertuu sitti fakkaata wallaahi. Guraagee magaalaa Sabaatanyaa kana kottu eengisa eegaa mirtaallee akkuma siin jedhu sitti fakkaata sii galee Dubaayii sitti hin fakkaatu. Barsiisanii jechuudha. Ya akka shari'aatti yoo deemne musliimni kamuyyuu intala musliima fuudhuu hima danda'a. Akka shari'aatti yoo deemne jechuudha. Garuu dammoo nuti bakka san hin jiru ka qinaatii qabna. Koyaan kan hin jedhu Sumayyaa. Naa. Simfuudha jennaan dulloomte naan jettee na didde. Ati imaanan qabdu, ati beekumsa ilmi hin qabdu naan jettee na didde. Kennaadhaanis simfuudha wayitan jedhu ati dulloomtee jirta. Ammallee ijoolleedha. Ammallee xiqqoo bubbulee waa babbarattee maal ta'u malee hin ta'uu jette. Inni kaan immoo maaf hin fuune naan jedha. Akkam naa wayyaan ana kana Bangaalii moo Paakistaanii jettanu sana akkam fuunellee biyya sanaa fagaadhee deeme. Mindinoo mishaaleen koyi. Achumatti kan Jamal Toksiki kanarratti nu hojjeeffattee faarsiltaa kan jirti wasii erginuure. Intalti sun echa biishi. Astaghfirullah alazim. Warri gamatti maal jettan? Ani obboleettiidha jedhee sanamni obboleettiitti rakkoo ofii himatuun sitti madhee jedhee galatoomi bareeda. Hayyee galatarraa fi kanata gabbaa. Gabbaanya. Kennaa. Attama akka durba guumaa jennaan jirti beektee kana Jimmaa kana jechuudha. Kostor jetti yeroo baay'ee beektee xiqqoo yeroo namni dubbisus yeroo maal ta'us jechuudha. Qofxanni waan jedhan wayii jira miti. Namootni koomantii jalaa na seensisiin jechaa jiran jiru. Namoonni biraa jechuudha tokko jedhi qabadhu. Lammaffaa irratti immoo namootaan taaptaap godhaa jechuu hin dagatin. Because yeroo ammaa keessatti jechuudha. Tiktookiin kun qaamota riippoorti gochaa jiran baay'eetu jira. Namni yeroo taaptaap godhuu, kooppii liinkii yemmuu godhuu, seeftiidhuma akkaawuntii keessaniitiif illee gaariidha. Itti ajaja dabarsaa jechuudha sii galee. Yeroo Sumayyaan immoo sibiila tumtu, Sumayyaan hiriyaa kooti jettee hin dhaggeeffatu. Namoonni ajjala jiran kun gurra dhukkubsatu.
Hospitaala jeetii sirrii matan maallaqa si miti kan kafalu. Yaa miti Miyuutii godhi yoo si miyuutii. Dhagahi kenna miyuutii godhi ati dirqama siin eegin haayi. Si galee dambii mana keessatti yoo hin tolfanne si galee mana keetti yoo seeran tolfanne kallattii kamiinuu jechuudha namni mana akka seera isaa siin kabaju. Ati amma Sumayyaa yeroo siin waa qarqar yommuu gootu. Maamme. Ati amma kan goddanyaatti walitti nana koo dhufte yoo gisuma ofirras fageechi malee booda bultii kiyya keessa siin nagaan ture obboleessa kiyyaarraan booda bilookii jala galteetta. Bilookii nan argitu wallahi modereetara qabachichi. Siluma kana maladhee mana fageeffadhee jaalladhu. Hayyee maamme silaa biyya galteetta inshallah. Duubaay keenya nu galteetta. Mee hanga ammaan fuune. Moo nu dhoksite. Haadha manaa ofii warra sooshaal miidiyaa irra baasisan keessaa tokkodha moo akkan? Namni fuudhu dhagahi Sumayyaa. Namni fuudhu fakkeenyaaf jechuudha. Osoo nan laayivii irraa badee miidiyaa irraa badee akkuma jireenya hawaasa kaaniitti jireenya lafarraa kan olii gadi hawaasa olii jiraadhe. Nama wal bartu malee horii miti yookaan beeylada miti akkuma argite akkuma kan faana fiiddu sii galee dirqama wal baruutu jira. Amala nama sanii baruutu jira. Kaayyoo nama sanii baruutu jira. Maatii nama sanii baruu barbaachisaa. Waa hedduu qoratte Oromoon hin beektu sirna Oromoo keessatti jechuudha. Nuti akka amantaatti osoo jiruu jechuudha sii galee. Nuti yoo sa'a 24 yeroo ajandaan waa'ee timaantimii dhufee jedhe waa'ee dinnichaatu dhufa. Yeroo ajandaan waa'ee dinnichaa dhufee waa'ee dubbaatu dhufa. Yeroo inni kan dubbaa dhufee waa'ee xaafiitu dhufa. Nuti yeroo hunda qonni keenya oomishni keenya miidiyaa kanarra ta'e sa'aatii kamiin waa'ee jireenya dhuunfaa kiyyaatti deebi'ee awwaa dubbadha. Warri waliin oomishaa jirru kunoo warruma sira ta'a warra akka keetii kana warra akka kennaa kana jechuudha. Akka jara wajjiniin waa tokko hin dubbanne dhagahi Sumayyaa. Qo'ee fichisiisu dogoggora booda dubbatta yaada koo na fichiisu kennaatiin dorkitu yaada isaa fixatu jettu ati kenni mana kana taa'an jettu bakka anniisee ba'a. Haa fixatu yaada isaa jedhee ati siiriyeesii ta'e malee. Baay'ee maatii ati nama jidduu akkamitti dubbata maafi aadaa Oromoo miti bara kun. Miira keessa ba'i maame. Maammi Sumayyaa fuudhii na gammachiisu. Sumayyaa nanaan beekumsa hin qabdu ilmi hin qabdu ati dullachaa naan jette jarana. Wallaahi akkasiin hin jenne. Ani hin jenne akkas Oromoo ogummaa na seera raawwateeti. Ijoolleen tun biloo kana gooti. Anis wallaaltudha maal hin beekaa? Sumayyaa wayitamee qabu. Wallaalumsa kan beekumsa kan walii gala osoo hin ta'in bar kan amantaati bartaaftaa godha buleewwan bilis bakka michoo sana garbee jechuudha. Mormaa gadi rurukutinaa, please adaba miti. Mormaa gadi rurukutinaa. Mataa siitii ol bakka qullaa sana jechuudha bakka gidaaraa sana rurukutaa. Taaptaap godhaa. Shukran jazaakallah koppii linkillee godhaa. Dhagahi tume. Gaafa jechuudha yeroo sana Dubaay jira waggaa tokko dura jechuudha. Jaarsa ergachuudhaa jedhee jechuudha. Dogongorti sirreeffadha. Naannoo ji'a 9 yoo ta'edha. Waanuma akkasiiti qaba qasanuma jala kaadurree fi bashoo jechuudha inni waluma jala fakkeenyaan qabu ji'a 9 argatee wagguma tokko kaa haayi. Dhagahi kaa. Ustaazaan jechuudha jaarsummaa halkan kana galgala kana ramadaana keessa teenyee du'aayii goonaa abboonti sun ramadaana ammoo ijoollee maal du'aayii dhuma godhaa jirra baay'isawii osoo akkas kakkadhannu jaartii rabbis jaartii bareedduu saalihaa sitta qabu maala qabu jenna. Aamiin jenna. Achi booda maal ustaazo maaliif fagoodhatu maal ijoolleen kun hojii jirti warrumaas ollaa keessan ooltu kana jechuun already atu amma dargaggeessa ta'ee jedhe dargaggeessan shakkita yookaan qalbiin isaa ofii barbaada jaartummaadhaa isii barbaada itti kaatee waa shakkita. Abbootiin keenya immoo akkuma abbaati barsiisaa amantaati sii galee wanti irraa shakkitu hin jiru. Waa iccitii keellee hundumatti rakkoo hin qabu. Ooyita akkas jennee dubbifna jennu ati beekumsa ilmi nama qara'ee na qaraasisuu danda'u nama akkasiin barbaada. Wayita jettu ani qul a'uudhuudhaa fi qul huwallahu adii sanittiin salaatu malee sakaan hin beeku sichoo rabbinaaf laaffisnaan baradhe malee amma mucaa kana maal jedhee kee hin barsiisa. Karaa sana already siin barbaadu jettee gabayaa kee keessaan aarii jettu tokko jedhe jalqaba irratti jechuudha sii galee. Lammaffaa irratti immoo ani umuriin kee yeroo sana 22 moo 23 jetta.
Ati dullachoomtee jirta umrii kee fagaatee jira. Dhiira yoo xiqqaate waggaa tokko ol naa ol jiruun barbaadu. Afaan Oromooti barbaadu. Wayita akkas jettu ani ijoollee faffagaadheen jira amsikoo maaliif abdiin murate kalaas. Tasfaa qorratu. Hojii matiin nyaata. Ya jama'a itti baate maammin argitanitti. Sin hubachiisa. Takkaffaa irratti yaani nuti kan bullu duriyaan soontaan shari'aadhaan bulla waan ta'eef erga sunnaa ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam hordofe. Takkaffaa irratti Aashaan yoo horumtu ergama Rabbi naannoo waggaa meeqadha barreessa. Akkasumas Khadijaa yoo fuudhu isaan waggaa 20 meeqa akka ta'e barreessa. Ani sunnaa isaanii hordofa waan ta'eef nama umriin hin madaalu. Waggaa 25 I think waggaa 25. Warrumanti ifan dhiise warruma kumanti ifan dhiise. Waggaa 25. 25 Aashaan Lammaffaa dammoo Kan isaanii 25. Hayyee karaa gaafii lammaffaa jedhu maas fakkaate wallaala lamaan kaayyuu isin ni beektan isaan qoosuman jechoota akkasii fayyadama. Wallaahi ani qoosuma warra wanta akkasii fayyadama malee normal miti. Garuu namni kamiyyuu beektani nama barsiisuu jaalata waan ta'eef kan maaf akka hundattu akkasitti qoosa fi amma garuu maal gootaree namuma aaliman qabadheera. Rabbi fiita siyaa baasu naa jedhaati inshaallah akkasidha. الله أكبر الله أكبر تكبير يا نفرات كلكم منكم أنت كلكم ولا تاب قل الله أكبر قل الله أكبر الحمد لله رب العالمين والله ما شاء الله سمي ربي سيفتاش يقول ما شاء الله جراكم أنت جرت ما شاء الله جرا والله هذا وخير وأكبر الجديد وأكبر المضبوط وأكبر 100 ما في 99 100 كله Gaafa kantiiti. Gaafa ni taasisan sirriitti addaama meetara gaagee qaaqoe. Karoora kiyya bara kanaatu isa dhabbee. Maammin kana haarii akkana jedhe malee jaalatee miti jedhetti. Ana haarii akkana jechaa jira. Namicha barkenna koo akkam godhe sitti fakkaate waraabessatu farda ari'ee dadhabee deemi silaa foon kee mi'aawu jedhee jiran. Maaliin godha reessi jirga kalaas. Maashaallah jedha komanti jedha. Rakkoo rabbi qaba. Yaa maammi wantaane ijoollee fixatan komantiidhani miskiina wallah. Maammin kanaarii jechaa jira ijoollee dhugaatti fakkaate. Itti fufi ayyee itti fufi sume itti fufi. Dhiibbatu. Laala warra Dubaay jira jettanii fi ani ijoollee Dubaay hin fedhu. Waan biraaf osoo hin ta'in akkasumatti kan natti dhiyoon fedhu. Soorii nama biyyaadha waan ta'eef kan koo. Aye. Ummanni sila sumee fuudhi jechuutti turee jedhe guutuun kennaatti deebi'ee amma kennaatti deebi'ee. Maal kennaan qodaa hafee qodaa sadii hafee mana seetan immoo maali gursummeetti seetan immoo tirraa fi namni yoo inni kaan dhabamee jedhe kan isa kaan fuudhi jettanii si jettan mucaa warqii kana kennee isin haa baasu hin jedhu. Isiin amma dura iyyuu jaartii koo dheereen itti mataa jira. Tokkichumaan nama garagarsu amma kanas beekudha jedhanii ishii qaba jennaa nama namatti natti garagarsiifummaa tokkuma hawaa malee maayini. Hayyee. Sumayyaa arsii jedha kennaa anatu fuudhaa dhiisii. Astaghfirullah alazim. Maameewu ijoollee nama Sumayyaan karaatii dhiistee miseenjere dhiimoo keessa turte naan jedhani ijoollee sanirra dhiisaadha. Okay, sorry. Akkasitti hin jennaan. Waan tokko jechuudha sumee. Maammi kanatti gaafa kanan jedhu. Maammi. Dubartoonni keenya gaafa asii galanii dhiira biyyaatti heerumanii oliin galanii sababni maasitti fakkaata qoy. Anuu du'een sagal gubadha malee dhalaa biyya kana keessaan fuudhan. Maaliif? Waliin gallu gonkumaa habiibti. Akka nama pilaaneetii garaagaraa irra taa'uti. Juupitarii, Saatarnii, Yuuraaniin, Meerkurii kana jettanii baranne dha. Lafa addunyaa garaagaraa irra jirra jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedha. Gonkumaa walii galuu hin danda'amu. Alaa malaa uumamaa.
Tokkoffaa irratti dhaggeeffadhu laali. Isin amma jireenyaan yeroo biyya namaa keessa teessan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhee namoonni yeroo baay'ee shamarran biyya arabaa dhaqxeetti yommuu jedhamu irra guddeessi namaa wanti inni itti yaadu laayifiidhuma hangi tokko irraa miidiyaa irratti agarsiisanus ta'ee seenaa xiqqoo gaggaarii hin taane kan qaban kanaanii dimshaashatti shamarran hunda akkas hubachuu danda'a. Garuu kun dhugatti dogoggora guddaadha jechuudha sii galee. Ijoolleen biyya arabaa baatu jalqaba irratti waa baay'ee baratti jechuudha sii galee. Madaamii bira hojjettu irraa kaatee akkuma sana ammoo sarraatanyaa isii waliin zeegaa biyya biraa dhufee waliin hojjettu irraa kaastee tokkoffaa obsa qabdi jaalatu jibbitus because sa'aatii barbaaddetti osoo rafuu barbaaddu hirriba qabdi. Sa'aatii barbaaddetti hirriba irraa osoo beektee hirribni isiitti mi'aawu hirriba irra dammaysitee madaamiin jechuudha. Sa'aatii isiin dadhabdee haara galfachuu barbaadde dirqama hojii waan ta'eedhaaf of dandamachiiftee mudhii hidhattee osoo dalagdu waa hedduu obsa qabdi waa hedduu darbuu dandeessi shamarran biyya arabaa deemtu sii galee. Chaalenjii jireenyaa waa baay'ee amala namoota garaagaraa amala madaamii isii gurraatti isii daalatti isii booqaa sii galee ijoollee madaamii sana ammoo ijoollee arabaan beektaa amala isaanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf obboleewwan kiyya biyya arabaa jiranu keessattuu kan mana isaanii hojjetanu keessa daa'ima qabanu rabbumtii obsa isaaniif kennu malee ani guyyaa tokkotti hin dhahee hidhamanii ijoollee daa'ima arabaa sana danda'uma shakkaa jaraa sana wallaahi summa wallaahi amala jara ijoolleen biyya keenyaa amman jeeqti maal taati jedhaa barnamni subhaana wa ta'aalaa. Abboo ijoolleen isaanii amma ibin biroo taaksii hojjetan hangasaan taaksii seenanii keessaa bu'anitti mataan na garagaluu kaasii galee dhuftee marii sirkatti qabdu taaltee jechuudha yoo dhiisette dhiisii hin beektu taa'ee naan taa'ii hin beektu funyaan hin deemte haatiin tuttu callistee jaalala akka horiitti jechuudha sii galee namuusa adaba wanta jedhan tokko kan hin qabne inni iyyitii miti kun akka qawwee daa'imni jaraallee akka nama guddaatti ija sagaleen jara maashaallah sagalee addaa wayii qabu beektee a'uudhu billaahi kana damdamattee jechuudha. Allah fitnaa baay'ee keessa dabartee obboleewwan keenya biyya arabaa keessa hojjettu kan waan kanarra geessu jechuudha sii galee. Atis biyya sana keessa deemtee kaatee ilmi dhiiraa akkuma fedhe bahee akkuma fedhe galee jechuudha akka fedhe dubbatee akka fedhe hubatee waan jedhu sanan dhiisa biyya arabaa yeroo dhaqee deebi'ee jiru dhugaa dubbachuu biyya arabaa qofa miti. Biyyuma keerraa baatee deebi'uun akka nama mana qilintoo mana hidhaa wayii yookaan kampasii barnoota wayii deemee faakultii wayiitiin giraajuweet godhee bahee barnoota wayii baratta sii galee ilmi namaa kun yeroo baay'ee dirqama barnoota barachuudhaaf kutaa wayii deemee yookaan kutaa barnoota wayii deemee barachuu qaba jedhee itti fakkaata sartifikeetii. Dubbiin dhimma sartifikeetiiti miti. Sartifikeetii san kitaaba achirra jiru irratti waan barraa'e qofa qayyabatta. Waan harki namaa barreesseera kan achirra dubbistu. Jireenyi garuu ofuma isaatiin akka nama viidiyoo laayivii si agarsiisutti ijaan si daawwachiisaa si gammachiisus si miidhus kallattiin jechuudha sii galee kanaaf pilsii ta'u. Inni sun immoo sammuu kee keessaa bahuu hin danda'u jechuudha. Inni dhugatti waan tokko gochaan argitu sun jechuudha sii galee. Kanaafuu obboleewwan keenya dhiiraa fakkeenya biyya kana keessatti osoo ka'iitii kuulii wayii simmintoo baadhu jetti qarshii 30 argatta osoo jetteeni wallaahi simmintoo kana kan baatu muraasa kuulii kana jechuudha sii galee. Garuu biyya arabaa dhaqee jechuudha. Aduu biyya arabaa haggas ulfaatu jechuudha sii galee. Aduu biyya arabaa jechuun hangam akka ulfaatu hin beektu obboleewwan kiyya gubaa isaa jechuudha. Dafqa kan of keessa yaasaa kiiloo 50 kana jala gugguufee jechuudha sii galee guyyaa ardiin isaa mukayyafa jala teessee si gubu jechuudha. Kophee keessa bishaan guutaa dudda keessa bishaan guutaa akkasitti baatee kee dalaga jechuudha sii galee. Laalika biyya keetti hojjedhu osoo sin jedhin hojjettu dhugaa dubbachuuf biyya namaatti garuu nama hojjetta jechuudha sii galee. Kanaafuu qiimaa jireenyaa kana sirriitti baratte jechuudha. Kanaafi obboleewwan keenya biyya arabaatti deemanii as deebi'an waa baay'ee ammoo dhiirotuma biyya sanarraa waan isaan baratantu jiru. Tokkoffaa seeftii waan jedhanutu jira. Dhugatti amma fakkeenyaaf dhiirri biyya keenya keessaan beetta yoo ta'e jedhee anamma sirratti yoon dubbadhee jedhee waa biraatti namni hubachuu danda'a. Dhiirumayyuu ta'e jechuudha fakkeenyaaf dhiirotuma arabootaa isaan bira galan duraa jechuudha. Dhiirri tokko yeroo dhufee jedhu kophee isaa baafatee kaalsii isaa sana bakka miiccamu kaa'ee kaalsii adda uffatee dhufee guyyaa 2, 3, 4, 5, 6 hanga kaalsiin irratti akka waan hodhamee fakkaatu kanatti qabatee hin taa'u sii galee ofirraa baasee jijjiirata. Sii galee maanarii isa jedhamu sana waan akkasii sana irratti xiqqoo dadhabbina qaba dhiirri biyya kanaa jechuudha sii galee. Rifeensa ofii sirreeffachuu warri egaa hin beektu warri jaarsaaf jaartii qaban jiruu keessanii na hubattu jedhee yaadaaf. Waan san santu jira yaada keetu seenu fuula keetirraa yoo ilaaleen dubbatu biyyi arabaatti inni sun jechuudha yeroo shaaworii galee ba'ee jedhu already rifeensa isaa sirreeffatee doodrantii rifeensa jira miti just shittuu waan qaama kana just jechuudha protokoli isaan eeggata jechuudha sii galee. Kun hin jiru inni keenyaa jettoon iddoo siin jirtu dantaa si turraan qabu haadha si dhiqateedhuma yookaan uummata tokko oduu godhatee salaatee ofirraa fataa jedha malee
Wanta akkasii sun hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'inaan jechuudha yeroon kana jedhu immoo hunduma jechaa hin jiru sii galee. Isiin immoo wanti isiin achi teessee argitu sun dhiirri isiin argite sun hundi dhiirri isii biratti heerumtu sun hundi akka mana arabaa sanatti akka jiraatu yookaan akka ijoollee big boss obbo Haroo welcome nam guddaa. Kanaaf jechuudha wantootni sun hir'ina qaba jechuudha sii galee. Kanaafi inni dhiiraas immoo yeroo biyya arabaatti biyya dhufee jedhe shamarree isiin biyya keessaa kuni aadaadhuma sirna isa durii barattee jette maatii biratti suma jiraatan jechuudha suma akkuma fedhan ba'anii gaafa ka'anii aaranis waa ta'anis waa maal ta'anis obsuu maal ta'uu kana isuma lookalii isuma biyyarraa ba'ee waa tokko hin qoramne kana qabattee dhufti waan ta'eef inni kaayoo xiqqaatee jedhe yoo ofii fuudhee wajjin jiraachuu baatee jedhe hin arga jechuudha shamaran. Biyya arabaa keessa jira waan ta'eedhaaf dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe yookaan mana jaazaatti kanuma ijoollee miseensaan galan duraa ilaaluu danda'a wantoota garaagaraa akka jaartiin isaa sun yookaan namni wajjin jiraatu akkasii akka ijoollee sana akka taatu barbaada. Maaliif namni dakaa ol guddachuu barbaada malee gaaraa galii guddachuu hin barbaadu akka hundee kaaroti sii galee jalarraa ol guddataa deemuu barbaada jechuudha. Already argee jira shamaran attamitti akka of treat gootu akkasiin of qaqqabdu akkasiin qulqullina isii amala isii wantoota hedduu jechuudha argee jira jechuudha sii galee. Atama foon nyaattee jechuudha yeroo barsiiftee jette gaddee biiti osoo beektee waan nyaata hiyyeessaa osoo gaddee bii nyaatuudhaani keessi kee hin gammadu sii galee. Already ati qurxiidhaa fi kitifoo kana nyaachuu barteetta. Yoon kana jedhu nyaata jennaan ijoollee gara biraatti na duraan hiikina. Ijaan arguun jechaa jira. Ijumaan ilaaluu jechuudha sii galee. Kanaafi rakkoon jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhu obboleewwan keenya. Ijoolleen biyya gaafa jalqaba bar Dubaayidhaa dhufu maaliin jedhe sitti fakkaate? Ijoolleen biyya arabaa jirtanu dhalaadhuma biyya arabaa fuudhaa biyyaa waa arganne jettanii miila keessan asin garagalchinaa carraan isin hin bahin jedhe. Because dhugaa dubbachuuf biyya arabaatti filannoo baay'ee qabu. Dhalaadhumti Oromoon qabdi jedhamtu biyya arabaa jirti. Keessattuu Dubaay kana eenyuun mirkaneessuu danda'u qaba. Loogii miti an Dubaay keessa waan hin jiraadde argeef qofa osoo hin ta'ini qorannoodhuma akka Aljaziiraa akka dhaabbata keenyaatti gaggeessineen jechuudha. Shamarran Oromoo kan isiin jiraattu Dubaayidha. Maal amma dura baruma 2017 waan akkasii booda dhiirri achi dhaquu jalqabe malee ergasii biyya dhiiraatii bar dhiira tokko jala shamaran 7-8 deemti bar suuruma ka'uudhaaf iyyuu yeroo qophii Oromoo wayii jechuudha sii galee hin jiru dhiirri. Amma garuu maashaallah Maammaduun ajaa'ibatti gara Sudaanii kana bakka adda addaati jechuudha. Isinii galee guutanii jiru amma. Kanaafi gonkuma shamaran biyya arabaa biyya keessaa waa arganna jettanii dhufina. Yoo dhuftanii jettanis rakkoo guddaadha. Dhugaadha jarri amma fakkeenyaaf dura waa seenaa wayii qabdanu jechuu yoon kana jedhu hariiroo hin taane dabarsoo osoo hin taane jas akkuma kaadhimaatti taatanii bultiidhaaf hin si barbaada na barbaada jettanii walii galtanii ati biyya Suudii dhattee inni biyyatti hafee yookaan ati biyyatti haftee inni Suudii dhaqee warra akkasii yoo ta'e tafaddal maa fi mushkila haata. Laakiin haadaa jadiid inti hiji min Saudiyyaa wala min Dubai. لكن هو موجود من اثيوبيا انت وهو يعني واحد اسبوع بس قرقر زياده بعدين خلاص اي شيء خلاص يو قدت تربيته كويكو فتاجت سامبودا تشاو اني الدنيا برات ادلي ست الدنيا برات ولي انكلت دجو سيغلي مكرا يجو وان كان ورمتي بيا على تدفتني وان كان ارغتن كيجبان انجدا دوغا دوبجو Isuma dhugaan isin jechaa jira qoosaa miti jara keenya jidduu qoosaa malee. Waan reyaalitii jirtudha kun isinii galee. Maammee ati ammoo dhugaatii dubartiitti afoote maalirratti walii galuu hin dandeessan? Abboo tokkoffaa irratti nama gonkuma kallattii irratti nu walii galuun hin jiru gonkuma nan hubattu ani siin hubadhu. Gonkuma jechuudha. Ilaalama fakkeenyaaf jechuudha kenna. Ilaali. Walii hubachuu yeroo jedhamu siif hin ibsaa bareeda gaafii bareeda na gaafatte. Fakkeenyaaf shamarree biyya kana keessa jirtu yeroo fuutu amma fakkeenyaaf biyya arabaa keessatti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhee kallattii lamaan bultii ijaarratta. Inni tokko dhugumatti si jaalate dhugumatti amala si namuusa si eenyummaa si jaallatee fuuchuu danda'a inni tokko jechuudha. Inni gara biraa immoo biyya sana keessatti biyya arabaa keessatti Suudii isa ta'u Dubaayii isa ta'u Kuweetis Qataarii isa ta'u dhiirri dubarri kan wal fuudhanu jalqaba irratti wal hirkisanii waliin guddachuudha. Sasseet hiikoo biraan qabu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe. Isiinis waan argattu hin fiddi innis waan argattu hin fidaa walitti qindeessanii jireenyuma isaaniitiif yookaan lafattiin bitachuu manattiin bitachuu jireenya isaanii borii sana biildu godhu jechuudha sii galee. Akka nama wayii konistiraakshinii wayii sheerii waliin bitatee hojjetuuti jechuudha sii galee. Akka sanatti jiraatu biyya arabaa keessatti.
ati amma fakkeenyaaf yeroo biyya rabaatii kaatee galtu dhiirichi sun waa biraa sirraan gaafatu akka adabaatti silaa ilmi Oromoo kun yeroo dubara tokko fuuchuudhaaf jedhu amma dura hariiroo dhiira waliin qabdaa. Akkuma sana yeroo darbe bikiraa jedhee miidiyaa tokko irratti dubbadhee jedha ijoolleen viidiyoo sagalee koo waraabduu gadi faffacaaftee iyyitii beekte akka waan haarawaa wayii ta'e. Jarana kun bari waan masjida keessatti dubbatamu dubarri tokko bikiraa taatee abbaa manaatti dhaquun haadaa wasunna maafi haraam yaani maafi wala bid'a. Hayi. Akka waan fokkuu qaanfii wayiitti fudhatanii iyyitu as miidiyaa kanarra akka qawwee jechuudha dhaloota konka ifa manaa godhaati. Kun waan nama iyyisiisu miti jechuudha. Dhugaan dhugaa. Khalaas. Haadaa sahih. Kanaaf jechuudha dhiirri yeroo dubara fuuchuu jedhu amma dura akka sirna keenyaatti waan akkasii gaafachuu danda'a. Amma garuu ati biyya arabaatti dhufaarta waan ta'eef wanti inni sirraa gaafatu jalqaba irratti mana qabdaa, lafa qabdaa, akkaawuntii kee keessaa hagam qabdaa. Gaafii akkanaa si gaafata jechuudha. Kun qulqulluu lafarra jirtu waan yamiyya saarii jennu hin qabnu jara keenya. Haadha sahih kalaam. Si galee because wanti biyya arabaa dhatteef maal ati qophii konsertii wayii qopheessuudhaaf bu'aa artistii taate moo yookaan ammoo ustaaza taatee kaatee daawwaa wayii gochuu dhatte mochi. Hajjiin nanne dalagachuu dhaqxe miti waan dalagatte sanarraa eessa jira jedhee si gaafata tokko jedhi qabadhu. Si galee namni suni wanti inni sitti siquuf harka 100 keessaa harka 70 eenyummaa kee amala kee jaallatee osoo hin taane maal achi galatee taaptaa godha buleewwan taaptaa godha keessanii. Garuu asmarratti wanti qabu. Itti fufi maammee dubbii kee addaanas kuti maalish. Ama fakkeenya jechuudha. Kan kun an gaafanne nan jaalatu jechuudha. Reefuma nan gaafanne kan kun. Hatta waan amma na injire kana hunda sin gaafanne akkas taanaan nama si jaallatu miti kun dhiisoo ofirraa. Hayi. Laa inni maal lafa si fakkaate. Maaliif nan gaafanne eenyummaa koo kaleessa eessa akkan ture waan na beekaniif waan sirriitti na hubatanii na beekaniif sadarkaa ammaa kanarra maal akka jiruufi. Miliyoona yoo si beeke maal inshaallah miliyoona yoo si beeke maal. Hayi. Maammi mee WhatsAppidhaan haa jedhe harkaan osuma jirtu waan si barreessa. Lakkoofsi ka duuba isanii daayi. Isaa mitiiti dhagayi suume aannan qabaati lakkoofsa kee dhagayi. Haa jedhe wayi sirratti barreessa. Asitti dubbachuun sodaatte. Laa. Sodaataan wayi waan asirratti dubbatamu tati saragaa gahi kenna. Hin sodaatin ani siin jana jedhu siin horradii qaba jetteetti ati maa sodaatta kenna. Indee. Wallahi yoo gabbute Yusuf Edas na jedha maa mucaa wallahi ni keessa mootii namatti naaf kan qabu wallahi. Maa. Diis bakka diis bakka mbooyi diis. Ayya Asam. Sumayya. Wayye. Akhir 96 Maalette? آخر رقم هذا آخر 78 دول دقتي ملفوظ 78 باي إنسان كابو خلاص يزيكا كويس ميسنجرا هنا هاي سنجرا ميسنجرا كي أكنا ما كبدا ركن براني ماله إنجد ما كاكتين كمبرتي وابوس كروسيمونا ما برات أني وانون كابا ميسنجرا كانكو كانكينو Profiling tini lalmi profiling kino amma ragudan no wai mama gubachu masgira la se profiling mujado Astaghfirullah alazim ila rabbi sitamudis wallahi summa wallahi folo yodi ka ta jala madura na gafate debi suri de ke shakken kuri su man jeri gafate ila la khiyamati kuma sumayya da mu atina ma maqafa Makana ma fayyadamta jedhee gaafannaan anuma lakkii jettee komantii jalatti. Wallahi summa wallahi. Maammi Sumayyaa Tasfaayidha akkasumatti sarsii godhe kabiraa kun sii dhufa. Profaayilii warra wantoota ofirraa qabu. Dhuguma isiniin jedha maqaa kootiin banataniitoo hanga jechuudha jananii dhiira hanga jechuudha dhaqanii sheeka dubbisuu fa'aa gahan jechuudha. Namni na janajjanu suni yaani kana godhachuuf sheeka bira dhaqa. Kazan dubbin namara geecha kino Facebook kana maali namni keenya kun kana finali san jedhe subhanallah Facebook ala majira maqaa kootiin yoo xiqqaate barji'a lama dura na gaafate barfoolu inti waan rabbii kana maxxansa suuraa kan kee eessaan akka fidu beeku nama tiddisitu wayii ta'a namni akkanaa kun
Obboleen taap godhaa meeshin taap godhaa. Makuma saniin sarchii godhii too aadii na gaafadhume. Ajaa'iba wallaahi sarchiin godhaa jira qoy. Iccitii gadi Ani dhaloo namni jechuun isa kana abboo Itoophiyaa kanatti ni durgin. Qubee afaan Oromoo isa sirnaatiin barra akka asirratti suma wayyaa kun suma wayyaa jedha barra. Ispeelingii dura koodha qabu. Sumayyaa kan jedhu barra baas. Sumayyaa tasfaa Yaani min afaan Oromoo isa ammaa sana jedhu.